deebinee wal arguu dhiisuu dandeenya. Ammarraa kaasee jechuudha. Wallaahi dhugaan wanti jiraadha. Kana booda deebinee wal arguu dhiisuu dandeenya. Gammadanii jiraatan warri kanaan nagaan warri kana godhani. Muubee maaliif akkasaa sobtaati? Gammadanii jiraatan. Aboo Mubaarak gammadanii jiraatan warri jireenya kootti galanii duubaaf irraaf jalaan jechuudha. Gammadanii jiraatan. Waan jarri barbaadan gootaaf kaatis. Akka jarri barbaadan sana gochaa jirta kaa. Mubee akkana goota namni kun hundi wallahi Maalinnaa sana akka kanaa. Ijoollee keetu dhaggeeffataa jira taa'amu godha maal ta'e. Mubee yellaa. Buleessa yoo nama ofii gammadee jiraachuu dadhabde nama gammachiiftee jiraatta nagaatti yeroo gaarii qaba. Muubee maal? Yeroo gaarii qabadha. Inshaallah. Fuuldura rabbitti ol argina. Nine in daire Mubee. Maal nama baddalee akka jibba maal? Maal nama baddalee tan? Maal nama godhee kana hunda jibba maal? As godhanii achi godhanii waa'ee gootiit. As godhanii achi godhanii waa'ee gootiit. Mubee Allah Namta galaagalaanis gammadanii jiraatamu. Shari Allah najjeesin. Shari Allah najjeesin. Booni dhabne garaan. Dhiibama guddaa. Mubee najjeesin. Galatooma. Saayiba godin bilbilee wajjin yaba Allah. Ichi kamina kana booddeedha. Waa'ee gootiit. Mubee Allah. Agammadan. Jara gammachiisu kan. Mubarak. Rache. Maal taatee tandi? Obboleessa koo keessaa kabajaa. Yaa Mubaarak. Ati maaliif naman Mubaarak. kabajati? Namni kun hundinuu barsiisumaa fi jedhaa jira miti. Nama kabajati. An bar wanna na ajaa'ibu keessatti ati. Waa tokko sinitti moo haasaa gabaabaa. Haasaa gabaabaa sinitti moo haasaa gabaabaa sinitti moo jedhe. Haasaa dheeraan barbaadu maaki. Isinin jaalladha isinin kabaja yeroo jalqabaatiif gastiirraa sin buuseen. Gastiirraa sin buusuu miti ijaan ilaaluu fuunan sassataan. Dhaggeeffadhu yaa Mubaarak wanti fedhe haafu malee lubbuu keetiin hin qalladiin. Lubbuu keetii akkamii balleesse waan fedhe haafu wallahi lubbuu kee balleesse Mubaarak. Shayxaan akkana si godhu jira wallahi awuzu billahi mina shayxaan rajim. Warra jettu Mubaarak maal taate nutti miira koo kee maal barbaadda maal sii godha? Raraachee nam xayyii kutee illee jedha. Mubee. Walitti si deebisa. Abdii andees abdii. Hundi keessan cal jedhu. Irratti dubbataa andee al tokko baakii dhaggeeffadhu. Yeroo hundi keessan cal jedhu. Abdii. Mubee na dabarsuu didanii lakkoofsa meeqarra jirtan natti minan dhufee achi jira lakkoofsa meeqarra jirta. Mubee lakkoofsa meeqarra jirtan na dabarsuu didanii jarri lakkoofsa meeqarra jirtan na dabarsuu didanii jarri riisepshinii. Haadha manaa kootiif Bilis baallaa. ilmoo kootiin natti dhufanii macarrashaa jechuudha. Mubee ilaa yoo didde warabbal kaabaa ilaa jara riisepshinii biran jira bilbilee poolisii sitti waamamoo lakkoofsa intinichaan lakkoofsa bakka jirtu natti himtaa. Inni jedhaaramu. Natti siqinaa natti. Abdii poolisni dawulan. Natti siqinaa natti. Ragaagaa kiyyoo. Kiyyaa qoyme. Ragaaggaa kiyyoo. No yaadabbatin uko aqaallooni bakka ni jiru namni dabara garuu ani na dabarsuu didani beektaa. Mubee mee kiyyaa yeroo tokko Mubaarak eessirta? Nasriin jiru waan. Mubaarak yoo rabbi tokko kabajaa walii qabna obboleessa. Kabaja guddaa siif qaba wallaahi. Qaamaan bakka laal qaamaan bakka ati jirtu na dhageeffadhu qaamaan bakka ati jirtu dhufaa siif rakkoo samiiraa gidduu ani itti gaafatamummaa fudhadhee anatu dubbii keessii xumuraa. Amma asirratti fidii xumure. Amma asirratti fidii xumure haadha manaa kootii. Sii xumura shuur. Fidii asirratti xumura. Daa'ii irra osoo hin taane lafa irratti illee dubbannee miidiyaa irratti illee waa irra geenne sii beeksisna. Tasgabbaahii na eegi bakka jirtu bicha natti himi yoo rabbii tokkicha sodaatte. Lakkiin jiru. Qaamaan si bira dhufa. Admaniin keessa jiru. Kiyya. Beera admaniin keessa jiru. Takka ijoollee bootullee hin jiru warra miidiyaatiin dubbii hin kennini habibi tasii taate hojii jiraata tasii ta'uu baatte ilmaan kee hin guddifatta obboleessa waa furanii dhiisuun haara wasii taate miti akka nama jireenya hin beekne fi
sirratti duulli haarawa baname wanni si boochisu hin jiru obboleessa kiyya namallee nutti hin kolfisini ofirra illee dhiisi haadha ilmaan keetii jabeeffadhu kasanirraa hafeenni leelochuu gara laafaa qimamii mana madaam kana jettee akkatti ba'uun gaarii miti wallaahi dhiisi ofirraa namni barsa galuu walitti dhalee yoo waliin taane addaan deema kun zabana kana dhufe waan zabana dhufe jetteetiniin no እንደዚህ አይነት አታርግ ካሜራ ጀለለ ወነ ትቆርጡ እንጅሩ ወነ ትቦች ሱለ እንጅሩ ምንድነው ዋና ከናዲ ፍራ ወላሂ namni yoo wajji walta'e wajjin jiraata yoo walta'uu baate mootu jaartii humna keetii ol taate warra tiktookitti himatte warra tiktookii afur obboleesso jireenya mataa keetii jiraadhu ilmaan keetii jiraadhu wallahi ጥሩ አይደለም እንደዚህ እጅ አትስጥ አርከን ከነን warra sii ta'e wajji jiraadhu kasii ta'uun baane mootu miidiyaarra eegamayaan miidiyaarraa jaarsain argatan allaqe isaaset sii ilmoota akkaalama walitti qabuu miti kagana garaa godhadha jettee sobdee mana amaaraa deemtee haqqiftuu miti yoo barbaade ta barbaade taraa rabbiin si laaffisee si jala qabattee itti guuri haateettu taan immootu ittiriisi ofirra ay ምንድነው ሲን አሮባተ ጃርቲ ጅጅሩን ፊቅ ቺኪ ጅጅሩን ራሳ ወዳ መጣ እስከ ሰጣች ድረስ ምንም የሚያስረቅስ ነገር የለም አናሲቲ ማ ዱጋን ከርሞ ወዳ እስከ ሰጣች ድረስ ካላስ haga dandeettu taabtaab goote gaafa humna dhabde mootu wanni si boochisu hin jiru deemtee yaa barbaadattu ayyirii barbaada warri miidiyaarra dhufu dhugaan kana fudhadhu obboleesso wanni si boochisu hin jiru ay giddiidha yoo hin dandeenye hoo yoo dadhabde hoo yoo duudi si cite hoo sitti baay'atanii qimamii mana madaam kadu baay'ikuu miskiina yani wallahi dhugaa sitti himaan አንተ ያለው ምርጫ የራሴ ኑሮ መኖር ለልጆችህ መኖር ነው ይስሙ ያልሰሙ ani gaafumati torban guutuu achitti akka nama taasiyaa teettu achitti galtee galsiisanirra rafte akka fooqiin sirratti jigaa jiru shakke sila gurbaan kun maali dhalchiisuu barbaada maal godha mana kana maaliif rafee jedhee shakkaa ture an deddeebi'ee isin laalaa ture torban kana guutuu achi rafaa turte si galee miti keessummummaan argite mana namaa dhaqanii achi galuu yoo dhaban akkana nama godha si galee miti walistaanu waliifistaanu walis jibbinu obboleewwan makkeesii wayya gaandarra fiiguu dhiisi yoo mootu Itoophiyaawii taallee jettee manuma keetti Itoophiyaawii ta'e Itoophiyaawiin gastii namaatirra deemanii diriini bultii ofii diddiiganii booyan kun no jaraa miti ka duraanillee gargaaraa turte jaraa miti ka duraanillee asiisi ga'ee si guddise numa miskiina tara tuffattee irraan tarkaanfattee achi dhayxee hadha bultii si diige kana so duraanuu hunda goggortee asitti majirees sodaadhe obboleessa kii amma dhiqqasho Dubaay jirtaa muqiimaa haftaa midhaa dubbiin hiyyeessaa hin dhagayamtuu jedhee sitti himuu yaadee karaa keessatiin si sodaadhe wanni aan sodaadhee samoonni eegaa turen turre wallaahi kuno makiin faanti naaragaadha bakka mana faamilii guutuun ta'an raasii mubaarak maal godha mana kanaa torbaan guutumaa asitti galee deessisuu hedaa jiree gaafadhe yuwaan ijoollee na duuba dawwali kaayiroo gaafadhu kuno wanni ati achirra rafaa bulteef kana jechuu galanni si galee የሰው ቤት ሄደህ አታሞቅ የራስህን ኑሮ ኑር ሀቢቢ ከራስ በላይ ንፋስ ነው ጨርሻለሁ asli dhaggeeffadhu waa tokko si dabala mucaan kun jechuun wallahi namni ወሎላ ትዳር ውስጥ ሁሉም ሰው እንዲሰማ ነው የምናገረው ትዳር ውስጥ መጋጨት አለ መጣላት አለ ነገር ግን አቢባ የምትባል እባብ ማለት ነው ቤቱ አስገብታ አቢባ የምትባል እባብ ይሄ ልጅ ራሱን እንዲያጠፋ ያነሳሳችው እሷ ናት ቢኮዝ ይሄ ልጅ ችግር ቢፈጠር የባለ ትዳርና የባልና ሚስት ችግር በውስጥ ነው የሚፈታው እንጂ 45,000 ሰው አስቀምጣ የቤትን የቤተሰብን ገመና አታዳምጥም ነበር ሙባረክ አቲባ ኤኑን ገመቺሱ ቦታት ቤቱን ዝግ ገመቺሱ ካሜራ ያዶካት ዶክተር ኦኔ አስወርዳ ነው የተሳደበችኝ ይሄ ነገር ግን ቤተሰብን እና ቆሻሻ ባርግ ገመች ሞርቱ ደሽን Abdi. No more two wife. Oggi tua mamma vuole dal tuo. Posso capire la maggiore tutto dai. Sembra rapporto vintato. Rabbi amano ti fidin. Asli. No more two wife. Come ti dice la tira ma non gala marracane. Mube.
Mube. Malte na jettan. Mani wanta akkasii maal sirraa eegaman? Malte na jettan. Bakka wanti hin furamne tokkoyyuu hin jiru. Kun ijoolleen si jala jiru. Ijoolleen si faana gadda kees gammachuu kees gaafa rakkina kees gaafa dhiphina kees kan si faana ta'u obbolaan kee warra asirra jiran si galee kanaafiyyuu ati eenyuuf jiraatta dhalaqee? Waan rakkinni wayii addaan nu baase asliin kun quba qaba. Biyya namni addaan hin baane keessatti biyya namni meeqa wal diige biyya namni meeqa keessatti wal diige keessatti biyya irraa wal fudhatee dhufe nagaan jiraanne har'a jechuudha biyya kana keessatti na jala deemanii karaa biraatiin na dadhaban jechuudha asiin natti dhufanii bara. Mubaarik sagaleen kiyya hin dhaga'ama dhagaye Mubaarik tokkoffaa ati nama guddaadha lammaffaa namni waa sirraa baratuu qaba ati jechuun jireenya kan kee namaaf kannaa jirta mala nama hedduu jireenya kee keessa seenaa jira no more jeetu ofirraa dhorki nama jireenya kee keessa hin galchin bultii kee keessa nama hin galchin Mubaarak amma ati nama guddaa miidiyaa kanarra ofiin ajjeesaa jechuun sirrii miti. If duba deebiyaa ati Mubaarak akkanatti simbeenu gaafa kaayiroo turte akkanatti simbeenu wallahi laazim. Maal ta'a akka jirtu ni dhibaa jira anaaf asli seenaa faateenyee maal ta'e jennee wallahi maal ta'e Mubaarak jechuudha ture jechuudha. Sirrii godhaa hin jirtu mubee. Amma diyarii keessaa bayyatee bira kaamera duratti. Wallahi mube. Samira le wajji nyaanne wajji ne yoo rakkoon jiraate si daraarsina. Jaartii haara waa hin beeynu nu warri beeku haa fidu. Samira harka nu darbitu adeebi kaamera irratti ati taragaage. Samira no obboleettitee na harka kennitu. Dubbadhee bar mube as deebi habiibi. Lubbuu sirraan bareedu as deebi. Mube. Kottu kiis godha. Isa kan ormaayimtu Mubaarike yoo innaa kaan isirraa garagalle iddoo kanatti si gadduu si ilaaluun ulfaata. Wareegama barbaachisu wareegama nama kaffalchiisa ta'e waliin kaffalla. Garuu an Oromoo keessatti waa jedha. Namumti Oromoo ta'ee gadda kee kana gammadu diigamuu kee gammadu jiraachuu danda'a. Gadduu kee gammadu jiraachuu waan danda'uu fi namootaa fi karra gammachuu banuun keenatti hin tolu akka kootti. Maaliif gaafati gadditu gaafata akkas jettu gaafa bultiin kee asii facciroo raafamu gaafa diigamsi gidduu kee keessattuu uumamuuf deemu gaafa namni si deeguuf deemu Oromuma ta'e immoo kan ilkaan qaratee sitti kolfuuf qophaa'u hedduutu jiraachuu danda'a. Kanaaf diina keetii karran banin harkan kennin abbaan fedhe waan fedhe jedhu amma namni lubbuun sitti deemutti harkan kennin gadin jedhin mataa gadin qabin wanti feete yaaduftu jechuudha. Garuu isa namni ati nama of gammachiiftu meeqa bakkee taa'e sitti kolfaa jira yoon akkas ta'e kaa jedhe meeqa quba sitti qabu rakkata akka diina qabdu beeki Oromoodhuma ta'e namuma sitti suqutee namni si beekeef yookaan Oromoo ta'eef sin jaallatu jechuudha. Kanaaf karra namoota si jibbanuuf karra gammachuun banin gadda kee agarsiifte gammadiitii qalbii jala cabsi malee